Ashamaa harka fuudhee hordoftoota keenya jaallatamtootaa fi kabajamtoota Obboon Neymar Fuad jalatti argamtan marti keessan jechuudha. Xiqqaa fi guddaan osoo hin jedhin shamarraa fi dhiira osoo hin jedhin akkam jirtu jechuun barbaada jechuudha. Egaa akkuma beekamu yedduu kana babbanneerraa xiqqoo akka gaariin turre isinitti himeen jira jechuudha. Xiqqoo akka nu dhukkubu wayii barbaaddeetuyyuu akkana gochuu barbaadeen naanii jechuudha kan nuti toorarraa xiqqoollaa akkana jenne jechuudha. Ta'u malee arrammoo akkan dhufuuf kan na gaddisiise waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Jirtu isin baga jiraattan qaqqaaliiwwan Fuad Show jalatti argamtan marti keessan jechuudha. Kanaafu warri viidiyoo kanaaf haaraa gara keenya dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii jaalalataa fi maatii dhugaa baaftuu illee ni ta'a. Warri viidiyoo kana dhaggeeffattan laayikii isii kana fuudhaatii gixim itti godhaa. Yoo isin didde immoo miilaanis dhiitaa jechuudha. Haadha isii. Egaa akkasii itti aansuudhaan har'a waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadee dhufeen jira ijoollee koo. Sunis waa inni obboleessa kiyya tokko akka ustaazan itti fakkaata. Jechuun egaa darasaa beektuuti darasaa. Darasaan dur jechuudha. Dur bara keenyaa sana jechuudha. Bara nuti darasaa turretti baaqila borsaatti naqanneetuyyuu baaqila kana nyaataatuyyuu qaraa oolla jechuudha. Luwii irratti barreessaa oolla. Inni amma ammoo waan inni barreessaa ooluu fi waan inni qaraa oolu hindeekoo isin asumatti isin dhaggeeffachiisa jechuufan jedhe gaadhaa. Kanaafuu mee keessummaa kiyyaan egaa al tokko wal isin barsiiseen deebi'aa egaa ammasitti laayikii tuqaatii bashannanaa walitti deebina. Kam magaalaa jirta fayyaa kee fi lubbuu wallahi laazim das na jedhe ishee footoo ati na ergite jecha viidiyoo ati na ergite ishee das jedha tuna bira laattee laasirra gangaladhee maal hindeekoo wallahi laazimin bareedu. Raabuu. Maal dhungoon anas shamarrana seetina dhungattamu. Maal dhungochi dhungoodha moo xiyyiitiidhani? Na offolchaa malee annan na dhungocha jechuudha. Akka tokko na naasise jechuufan jedhe jaaladheetii miti. Innan jee maal namni guddaan sila akkana jedhaa sila. Namni guddaan akkana yaa maadam namni akkana isaayyuu akkana marattanii moo maal eessume addii makanam darasummaa deemtan moo isin sila waa xuuxachuudhaaf deemtan hin deekoo. Maal ishii jedhan kun maal ishii akkamitti xuuxatta kan deekoo. Mee kottuu xuuxadha daraa rabbii nan laalaafan jechuudha. Mee xuuxadha kottuutiin deekoo. Kottu. Dechennaa xuuxatu kana. Akkamitti xuuxata kanatti? Angaruu maaltu bitee beektaa asirratti mucaan kun waan jedhu wayii qaba. Wanti inni jedhu maa inni beektu? Viidiyoon ati na argite haala nama mararaa bareedaa ruuhii qo'e maal jechuudha yaani? Viidiyoon kun yeroo xinaatii irra galee doktora geeffamee jechuudha laaboraatoorii beektaa mirmaraa jechuudha. Sammuu cimaa akka maayindii akka kan Obboon Neymar Fuad akkanaan yeroo axannaamu viidiyoochi suni viidiyoo maaliiti kan ergameef kan jedhullee gaafii ta'uu danda'a isinitti illee jechuudha. Viidiyoochi akka nu badheetti isii ababaadhaan yookiin immoo ababaan kun walirratti hidhamee wallahi isin jaalladhaa maal moo tokko siyeetti sana jechuudha. Isiidha. Isiidhuma tuyyuu ababaa xiqqoo kan jarri ideetii godhanii gadhanii gaayanii namni jaalalaaf oola feeru ni jiramti. Malee viidiyoo kaanii miti jechuudha. Viidiyoon masii akkasiitiyyuu intalli argiteef natti fakkaata akkan itti qorannoo kana sirriitti gamaggametti jechuudha. Sana booddeeyyuu viidiyoocha yeroo ilaalu suuraa fa'iitti argina suuraan kan faranjootaa wal dhungatan kun jechuudha. Kanaafuu akkasitti wal xuuxachuudha dubbichi. Balaan isaa haa xuuxuun jedhu waan. Inni wal xuuxatamu kun baay'een si dandeekoo.
maal jettan kun afachaa meeru afachaa meeru mee kottu jaarsa koo tortora koo gawu kottu meel tokko gowwichuma waliin dhaggeeffanneetu iyyuu dhofna miine yaani koo kan naa ajaa'ibeessa kana baay'ees mee kottu tortora koo كم نقارا جرا حياكي في لبو والله لازم دسنا يا شيخ فوتواتنا يا جت فيديوهاتنا يا كتيش دس يا تنا برات تلاس رجن قرد سقوط ديلان يكي سكرتني لفتني تمتي ajaa'iba ani kan inni dhibe yejaran isin maal jettu akka keessanitti jechuudha. Amma jaalalli kunis nama jibbisiisee namni akkamitti wal jaallata jiran. Inni kun jechuun darasaan darasaadha. Masaayyuu darasaadha argaartu. Maal uffata argaartu maratanii maratee jiru argaartu jiran. Yee biyya. Mee amma kan na ajaa'ibee gaaffii natti himaa ni beektu. Dur darasaan waan akkanaa kana beeku darasaan. Hin barataa, hin qara'aa. Baaqila isaa boorsaatti naqateetuyyuu kiisiitti naqateetuyyuu bakka quraana isaa deemaa bakka barumsa isaa deema malee waan akkanaan beeku shamarraa kana waan akkasiin jedhu deekoo inni kun qaalaa akka shakkeetti dubbii kana akka shakkeetti darasaa dhumaatuu jiru gurbaan kun biyyaa bahee gara suun arabiyaatti imaluun isaanii jechuudha ragaa guutuu arganneerra sana booddee bakka maalii jiraata beektu bakka gaalattii tokko eeganu sana jechuun achi jiraata. Jechuun akkan qorannoo kaameeraa koo itti ergee qoradheetti jechuudha. Asumaanii gaa intala wayii gara Dubaayii kanaa xabbasee natti fakkaata. Akkanatti xuuxatee mucaa jechuudha ija tokkotti galchee akkanatti daaraa isii godhee. Inni ammaa kun teestaadha moo boorsiidha moo xiyyiitiidha moo maal dadhaarame? Maali garuu? Ajaa'iba! Egaa warri viidiyoo kana dhaggeeffatartan laayikii tuqaa bashannana gara lammaffaatti isin imalchiisa turtii gaarii. Egaa kunoo bashannanni keenya lammaffaan immoo waan daqiiqaa 3 tokkooti. Isaan kun immoo gennee tokko isiniif qabadee dhufe gennee koo jechuudha. Gennee koo maali isin immoo kunoo keessummaan kiyyaa asuma jiru mi'aal tokko isin immoo asin agarsiisee walumaan laala rakkoo maalii qaballe walumaan laala mee laala. Kana fakkaatu kunoo genneen koombo jechuudha. Ani kan na dhibe maali dararabbii maal addiidhuma kana reefi deemtee biyyarraa reef gara biyya arabaa kana deemtee ishii akkanatti miti bar tooktookii irratti kan sirbamu bar akkanaa miti hin dubbiin akkanatti akkanan jedhamu maal sirraa beekamaarraa ammallee bicuu takka turi waggaa tokko biyyoota na ta'e waggaa tokko wayii turi axannay gaafase inna bartee kaatee tooktookii irratti sirbita jechuudha. Akkanatti akkanan jedhamu yookiin immoo akkanan jedhamu bar kanaafuu kun hin barbaachisu lammata jechuudha. Akkanatti miti akkitti sirbanu hin deekoo akkanaa miti yoo kun akkitti sirbanu yoo feete akka isaa dhaqiitii tooktookii irra deemiti ijoolleen akka jirretti sirbanu ilaali malee hin deekoo maal addii kana isaayyuu silkii kee immoo sirriitti dhaabbadhu sirriitti akka inni bareecheessi bareechuutti jechuudha. Maa isaayyuu jismiin kee yaa salaam maal kun basa ani otoon si arge jechuudha. Inumaan qofaa jechuudha. Maaliif mardiyyaa si jedhanu bareedaan jechuudha sadaffaa kan qabattee jirtu akka addunyaatti jechuudha. Yebbo addiidhuma kana maal salphisuun kee giiftii koo maal adaraa mee kottu mee takka caffari mee kottu haadha si irra mee kottu. Kana fakkaatu kunoo hin deenkoo. Eeyyan warri viidiyoo kana dhaggeeffatartan bashannana gaarii akka ture abdiin qaba.
yeroo keessaa baatan laayikii xiqqoodhaan keessaa ba'a. Hiriyoota jaallattaniif sheer nu godhaa. Akka nuti guyyaa lammataatiif jabaannee isiniif dhufnuuf jechuudha. Inshaallah amma fayyuutti jirra waan ta'eef. Kanaafu hiriyoota keessan nama shaniif feesbuukiidhaan, meessenjeriidhaan, feesbuukii keessan irratti illee asii bakka sheer jedhu kana tuqaati gara feesbuukiitti illee sheer nuuf godhaa jechuu barbaanna. Kanaan nu gargaara. Halkan gaarii. Bye bye. Saidilee sini dabarsuu eegala. Kun raadiyoo mirkaanaati. Eegalee qophiileewwan saidilee sini dabarsuu eegala. Kun raadiyoo mirkaanaati. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf